Amma samarri ka'ee jira kunoo qilleensi bareedee aduunis baatee mukni baala baasee margillee margee jira. Yeroo baay'ee marga keessa yoo deemnu gara biyya alaa yoo jiraattanii abaaboo boora xiqqishuu takka bakka hundatti arguu dandeettanii. Waa'ee faayidaa isii immoo ani isinii himaa jechuudha. Haga dhuma viidiyoo kana ilaalaa. Faayidaan isii maal inni vaayitaaminoota A to Z jedhaman hunda of keessaa qabdi abaaboon tuni. Baay'ee faayidaa baay'ee qabdi. Stoora baay'ee keessatti akka shaayii qixalii paak godhameetiin gurgurama. Garuu naannoo keenyatti akka qorichi hin afuufamne yoo mirkaneeffanne ofii keenya guurreetiin shaayii keenya keessatti qobuusaatiin irraa fayyadamuu dandeenya. Vaayitaamin A, C, K, potassium, magnesium, vaayitaaminoonni hin jiran jedhaman hundi as keessa jiranii. Kanaafuu baalli isaallee akka salaaxaatti nyaatama. Hidda sararee kaasee haga abaaboo isaa nyaatamuu ni danda'a jechuudha. Yoon beekin har'a beeytanii akkanaa waan haarawaa yaaluu nama jaalatu yoo taatan isinillee yaalaa isiniin jedha. Nagaan naa tura.